على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشما حركة فونا جالتم توتا في هردفتوتا كيرو وودي ركن ركمتم سبسكرايب شير لايك gochuun akkan daganne warreen maatii keenyaaf haaroo taatan akka maatii keenyatti dabalamuu hin daganneen isin jaa. Akkasumatti irraan tana viidiyoo takka qabadheen isin dhiyaadhee jira. Viidiyoon sunis maalii warreen kan jettan taate viidiyoon sun wallahi deengadda saleemti deengadda FB gubbatti Facebook gubbatti jechuudha. Uffata adii uffadhee suuraa takka postatee jira beekte. Suuraa sana irratti gaafiin hedduun naa dhiyaattee jirti. Gaafiin hedduun sun maali yoo kan jettan taate maali warra qabriiti. Warra qabriiti ati. Uffattuu Firaanjaan ati warra qabriiti. Baaboo akkana warra qabrii qofaatu. Nuti Oromoon habiibi obboleessa kiyya. Nuti Oromoon adii nyaannee adii uffannee adii himna boo tunaa gurra gasseentu ati garuu akkas jechuun warra ati saba biraa ta'uu hin dhabdu. Oromoon durattuu adii himtee adii uffattee waan akkasiiti. Akkasumatti warreen chaanala kanaa subscribe gochuu akka hin daganneen isin jaa. Akkasumas viidiyoon tiyyasleen qabadhee dhiyaadhes kana fakkaatti garuu gaafiin gurbaan sun jechi gurbaan sun naan jee maaliif jennaan baay'ee takka nama yaache. Qabriiti. Aboo nama akka hiyyaa kanaa warri qabriidha. Nuti Oromoon adii nyaannee adii uffannechuuf uffanna malee maali adii himna laa sitti gatimnaa jechuuf barbaadeeti. Akkasumatti chaanaala kanaaf warreen haaroo taatan subscribe like share gochuu akka hin daganne subscribe tan jettu tana tuqa like warreen maatii keenyatti deemu barbaaddan yaa viidiyoo laaluu qofaamti like share gochuu akka hin daganneen isinin jaa. Akkasumatti hanga dhumatti nafaana turaa isinin jaa. Dubbiin mucaa sanii baay'ee takka na aarsitee fuula kana na haxaawwachiifti ilaala akka fuula kanarra akka waan dhukkan jirtu maaliif adii himna adii uffanna obboleessoo. Akka inni irraanfannin isinin jaa. Achirraan deebisee chaanaalli kiyya kun akka chaanaala ijoollee bira dhaqee share like naa godhan. Wallaahi dheengadda akkana yaadetti Yaasin Tuub share like akka godhu akka biran kunnee jeeti yaade Yaasin share like gochuu hin dagatiin. Akkasumatti Hadaamaa Tuub bira akka chaanaalli kiyya kun baqqabee Hadaamaa Tuub Bahar Tuub warreen kana fakkaatan isin ni beektan. Chaanaalli Ciroowwud chaanaala xiqqaa miskiina ittiin akhiraati. Dhugaatti kan isin haasoo jiru kan dubbitan isinitti dabarfachuu jirus ibsaa ta'uu hin dagatinaa. Ammoo ibsaan wallahi yoon akka nama Oromoo tokkotti iccitiin garaa keessaa qabu isin baase haalaanin Oromooti wallahi haalaanin jee haalaan yuutuubara Oromoodhaa ta'uu hawwee fedhee jira. Garuu isin maaliif na jajjabeessuu
abdanii isin jaa Yaasin Tube Adama Tube Bahar Tube isin ni beeyta mucaa kana miskiina wallahi miskiina channel isaa xiqqaadha FB isaatu xiqqaa wallahi akkasumatti itti like share gochuu fi akka hin daganne isin jedhaamsa xiyya kuni maaliif wallahi gaafa shortiin Yaasin Tube galakkisee angas deemtee subscribe angas deemee fi maarree joo maashaallah inin gammadee fi haalaan hin gammadee fi nu shortiin sunis tamii yootan isin garsiisuu danda'a akkasumatti deebi'ee Adama Tube irratti shortii bareedduu takka argeetiin jira shortiin sun maal yootan mee shortii san na waliin ilaala Adama Tube shortiin Adama Tube istana fakkaatti wallahi shortiin kun baay'ee takkanatti toltee natti miidhagdee jirti akkasumatti mee shortii Yaasin an haalaan wallahi akka yuutubara oromootti shortii Yaasin Tube sanitti haalaan hin gammadee jira shortiin sun maaliif shortiin faayidaa ni qabdi jaanii wallahi shortii san namni hangas ilaaluufin araboota saba daddaa kana shortiin isaanillee ni ilaalamti waan fokkattuu takka galakkisanii ni ilaalamti oromoodha maaliif ilaalanii bira kutanii like share illee godhan like illee godhan commenting godhan garuu Yaasin san hangas deemuudhaaf natti toltee baay'ee takka na gammachiiftee jirti maashaallah irraa jaa mee Yaasin tana laaluudhaaf qophiidha Yaasin baay'ee wanta kanamatti miidhagdee obboleessu wallahi shortii ajaa'ibaati akkasumatti akka chaanaala Yaasin Tube ammallee jajjabeessitan abdii guddoon isinirraa qabaa oromootiyyaa maaliif istiin nama godina chaanaala keenya jajjabeessa nama arrabsuu dhiisa maaliif oromoon safuu qabdi والله فتى أدي أكمل وقت ورد الشيتي نانجي ورد قبريتي بو فتى أدي فلفتت نانجي وفنان سلين كان مو والله مالي في سينا فتى خنا وبديت سوراتك بوستي جرامي كل سورة بوستي سنة أتي كمبور قبريتي والله مشان سواني رنانجي مالي نمو مرقاتي أدي استبدل كيجي هذا أدي فنيت أدي دبني أدي حمنامي سنيد على جانا كسر جتة غيرو إيفما كون كبوان تاتي والله أنك دوبت ميل الفيديو ده لايك شير وشكرا تجنن سنيجا maaliif seenaan har'aan tanumonni qabannee dhiyaanneef dubbiin tanuma mee akkasumatti ammallee mee
والله لغاتك يوني سنهم لغاتك يوني سنهم بانا بكذا أني بيجنجرو جرود بيجنجرو بيالا تكون انجر بيالا تكون بيتني مي ورن بيالا تكون بيتن بيالا تكون انجر كوسيني فايدم تو usul lalu jero radio Oromiyaa dha tokko dhagee jira warreen akka xiyya radio Oromiyaatiif dharraatanii jirtan laaluun isin gammachiisu yoo jiraatan laalaan isin hin jirre radio Oromiyaa Radio Ethiopia wiixata hanga Jumaataatti ganama sa'aatii 12 hanga tokkotti dambalii gabaabaa meetirbaandii 21 41 fi 49 irratti kiloheerzii dambalii giddu galeessaa 594 684 828 855 873 fi 972 irratti sagantaa afaan Oromootiin dabarsuu amma jalqaba. Kan betelek nanti warna kerja tim buhartan nanti video ni senra kalau tim buhartan video warna like share kucing deketina amo kayak setis si warna sini dah mesun siniti ada siniti amana dan senja channel miskin kan gudi sawo rabbi jada mari kita channel gurgudde teun modal tani tikka kan modal tan mali hai yona nama arabs yonan waan fakkaatu dalagee malee channel kiyya laalamuun qabu jechuudha. Ay awoo akka Shimallis Abdiisaa inni miskiin Oromoo ta'uun qabu jechuudha. Channel ciroo miskiin itti laaluu dhiiftan na fakkaatte isinii dhaameetiin jiran. Akkasumas hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Bye isin jecha salamtan tanya tu owner rabur keteden isin ada kabdu isin jalan isin warren channel kana fara wata subscribe gochu indaget duga si jalle